Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaaf jaallatamtoonni hordoftoonni Oromoo ta'e tutorial. Alhamdulillah naga kooti nageenyi kii kan jaalallaan kabajaadhaa bakki jirtan mara sana gahu. Daawwattoota kiyya har'aan tana haala salphumatti bilbiluma keessanii riingilaayit kana fayyadamuu dandeessaniin isin barsiisa. Egaa suuraan amma asirratti argaa jirtan kuni wanni kun riingilaayit jedhama. Namoonni hedduun ni beekan jedha. Ni bitama jechuudha. Inni bu'aan isaadhaa waan garagaraadhaa ittiin sawwaruuf jawwaala irra kaa'anii yaa'anii suuraalee garagaraa ittiin of sawwaruudhaaf akkasuma viidiyoolee garagaraadhaa ittiin of waraabuuf jechuudha. Ammallee dabalataan ifaan isaa kun kaarabatti sakka'ameeti jechuudha kan fuularratti as nama ifu jechuudha isin galee. Kululleen kun amma asirratti argaa jirtan kun ifaadha jechuudha. Ifaa suni yeroo asirratti fe'ee jechuudha asirratti suuraa bifa qulqullina olaanaa ta'een sawwaran akkasuma viidiyoolee akkasumatti qulqullina olaanaadhaan viidiyoo nama waraaba jechuudha isin galee. Riingilaayit kana yoo bitachuu barbaaddan inni riyaala Saa'udiidhaa 150 120 fa'aadha. Garuu har'aan taane haala salphumatti isa bituu osoo hin taane ifaa isaa kana salphumatti haala jawwaaluma keessaniin fayyadamtanii suuraa babbareedaa ittiin of kaasuu dandeessaniin isin garsiisa. Osoo isa hin fayyadamin jechuudha isin galee. Gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaa ta'an baga nagaan nuuf ta'echaa chaanaala keenya subscribe godhachuun dagatanaadha. Yeroo subscribe gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notification sana kilik itti godhaadha. Achi booda all ka jettoon irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya like gootanii nu jajjabeessuun dagatanaadha. Barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube channel keenya jala seenaadha. Viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Waan isin dhibee gaafii isinitti ta'e komentii jalatti nu barreessaadha. Egaa gamanuma hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jira. Hayyee daawwattootaan kiyyaa haalli salphumatti bilbiluma keessaniin ifa riingilaayittii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Salphatti pilaastoorii keessa ni galtanii achi booda bakka sarchi kanarratti jechuudha miirooraal jettanii barreessanii inni kana walaa kana aapiin kun hedduu tokko bareedaadha. Egaa aappii kana bilbila keessan irratti gadi ni buufattanii yeroo gadi buufattan anan buufadhee waan akka buufu jechuudha. Irra ni galtanii yeroo irra galtan haala kanaan isinii fide jechuudha isinii galee. Amma wanti gochuu qabdan asirratti jechuudha fakkii aduu sanarratti kilik ni gootanii achi booda haala kanaan isiniif ifa jechuudha. Egaa haala kanaan amma kunoo ifaan bakka ana jiru kan hin jiru jechuudha ifaan dhaamaadha. Salphumatti ifaa riingilaayittii san fayyadamtanii salphumatti suuraa babbareedaa viidiyoo babbareedaa of waraabuu dandeessu jechuudha aappii kanaan. Egaa ifaan isaadha kun jechuudha bakka ifaan bakka jirtan ta'a baana yoo taate jechuudha hedduu tokko isin fayyada jechuudha isin galee. Ifaa kanaan suuraa babbareedaa viidiyoolee babbareedoo of sawwaruu dandeessanii jechuudha. Egaa nama ifaa dhaamseetan waan kana waraabaa jira jechuudha ifaan hin jiru. Ifaa isaa kana qofatuun ol irratti ta'ee akkasitti ifaa isaa kana qofaan fayyadamee isinitti agarsiisaa jira jechuudha isin galee. Amma kaameraa biroodhaan seenee jechuudha. Kaameraa kana seenee ammoo hin jiran jechuudha. Dukkana jechuudha kuma sirratti argaa jirtan kana jechuudha isin galee kaameraa orjinaala seenee isin galee kun kaameraa orjinaala kan bilbilaati jechuudha garuu yeroo seenee kalaas hin jiran jechuudha. Dukkanuma amma argaa jirtan kana jechuudha. Garuu immoo deebinee aappii kanarra galleemma awwaalee isin wanni godhe jechuudha isin galee qabamu kun argaa jirtan kana jechuudha. Asirratti immoo fakkii sana yoo dhootan hin dukkaneessa jechuudha haala kanaan jechuudha isin galee. Irratti kilik gootanii ooni gootan haala kanaan ifaa isaadhaaf fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isin galee jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraadhaa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafatamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun tagatinaadha. Barumsa birootiin haguulti deebinutti waan hordoftaniif galatoomaa.